Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya har'aan ammoo unit 3 waa'ee solving inequalities kan yoo ilaallu ta'a jechuudha. What is solving inequalities in mathematics? Keessatti waan solving inequalities taate kan ilaaluudhaaf yaallu ta'a jechuudha unity 3 keessatti jechuudha. After completing this unity, student will be able to solve linear inequality in one variable. Warra one variable ta'e akkasumatti solve inequality involving absolute value warra qabullee akkasumatti maal furuu danda'u qabdan jechuudha. Solve the system of linear inequality. Linear equality baratanii tutanii amma linear inequality kan laaltan jechuudha. Within inequality la laaltanii jechuudha. Within inequality la kan laaltan ta'a jechuudha unity kana keessatti. Solve quadratic inequality. Quadratic equation yookaan quadratic equality kan kenname jechuudha. Normal quadratic equation dha. Unity lama keessatti laaltanii jirtanii. Amma immoo with inequality dhaan maal fakkaata? Quadratic function yookaan quadratic equation kan jennu maal fakkaata? Kayyoo kan laalu ta'e jechuudha. Apply inequality in real life situation keessatti jechuudha. Jiruuf jireenya keenya keessatti jechuudha. Akkaataa itti apply goonu wanna inni quadratic equation yookaan quadratic inequality kun jireenya keenya keessatti wanna inni gartee apply irra ta'u wanna inni ittiin fayyadama isaa kan jiru jireenya keenya keessatti itti fayyadamaa jiru kan laallu ta'a jechuudha. The main content in isida revision ida or linear inequality da. In what one variable da warra jijjiirama tokko akkasumas system of linear inequality into variable da. Akkasumas inequality involving absolute value da. And also quadratic inequality as the last one is application of inequality kan jennu kan laalu ta'a jechuudha. Saniifuu hordofaan appearate. Let us start with introduction. As introduction, an algebraic inequality is a mathematical sentence connecting an expression to a variable or another expression with inequality sign. Inequality sign kennuun kun isa kana jechuudha. Inequality sign kana fakkaata jechuudha. No kana fakkaata. Less than jedhee gamma koomaa godhee jechuudha. Qooduu less than or equal to jedheen greater than jenneen. Greater than jalaan maal jechuudha? Jalaan wanni hin qabu jechuudha. Underscore hin qabu jechuudha. Jalaan underscore hin qabu. Sarara kana jalaa hin qabne kun maal jechuudha? Equal to dha jechuudha. Less than or equal to dha jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana less than or equal to maaliif nu fayyada jettan lakkoofsa irratti kanaaf nu fayyada. Lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa irratti kanaaf nu fayyada. Fakkeenyaaf ammaan tana 2 is less than or equal to 2 dha yoo jenne takka irra xiqqaa yookaan immoo walqixa lamaati jechuun sorry lama irra xiqqaa yookaan immoo walqixa lamaati jechuun ni dandeenya. Lakkoofsa kana kanaaf maal jechuudha nu fayyaddi. Ammoo giraaf irratti solidii fi broken line jira. Broken line solidii haa ta'u yoo equal to ta'e solid gaafa jennu maaliif nu gargaarinne yoo giraafii fakkeenyaaf akka kaasnu ta'e yoo solid ta'e solid jennaan. Kun amma equal to haa qabu kun less than or equal to haa qabu kun maal jechuudha solid giraafii kaasudha. Fakkeenyaaf amma giraafiin keenya akkanatti akka dhaabbattuuf jechuudha. Yoo fakkeenyaaf quadratic function ta'e giraafiin keenya san maal jechuudha? Quadratic function above x axis yoo ta'e maal jechuudha? Akkanatti kaafamte jechuudha. Akkanatti kaafamte. Yoo ammoo wanni ta'e yoo kanuma akkanatti less than qofa haa ta'u takka ammoo greater than qofa haa ta'u maal jechuudha? Giraafiin keenya san broken qabdi jechuudha. Broken taati akka deemte jechuudha. Kana giraaf irratti kana fayyada. Okay. Maal irratti lakkoofsa irratti kan nu fayyadu san jennee jira. Giraaf irratti ammoo broken cabaa akkatti tokko kanaan kaafamte jechuudha. Giraaf yookaan kaasan. Yoo maal ta'e yoo kanaan isinii kanname. Yoo ammoo kanaan kanname solidii jennee jisti maal jechuudha? Solidii kaasan jechuudha. Akkanatti kaasan jechuudha. Kaa solid ta'e jechuudha. Kaasanii yoo giraafiin ta'e san linear equation ta'e fakkeenyaaf amma akkana kaasan jechuudha. Yoo maal ta'e yoo greater than or equal to yookaan less than or equal to gaafa ta'e wal hubannee anamma yaada isaanii isin hubachaa jira malee giraafii tun function isaanii itti giraafii kaaseeti miti. Yaada
isa hubattaniif yaada greater than or equal to less than or equal to or less than or greater than kayyoo kana akkanaa hubattaniif barattoota keenya kana waan hubattan fakkaata ammoo isirratti kun giraafii irratti kana lakkoofsa san fayyadamne amma soo wanni include fi exclude jee jira fakkeenyaaf ammaan tana let me alamsinu fakkeenyaaf ammaan tana akkanatti isin kannamuu danda'a lakkoofsi tokko 0 dha up to 9 yoo jee lakkoofsi san 0 sin hammatu akkanaa kun amma tanaan kannamte jechuudha maali lakkoofsi kun greater than 0 lakkoofsi kun greater than 0 dha less than ammoo 9 dha walii galee kanaafu 0 sin hammatu 9 sin hammatu yoo bifa kanaan isin kanname amma lakkoofsi akka kanname asiin jennu excluded gaafa jennu lakkoofsi kun amma fakkeenyaaf lakkoofsi 0 lakkoofsa keenya san jalatti hin hammatamtu jechuudha akkasumas illee 9 jechuudha lakkoofsa keenya san keessatti hin hammatamtu jechuudha lakkoofsa meeqa jidduu jiru jechuudha 0 fi 9 jidduu jiru garuu ammoo maal jechuudha 9 fi 0 hin hammanne jechuudha kanaafuu meeqa jechuudha lakkoofsa integer yoo ta'e fakkeenyaaf miseensi sun integer yoo ta'e maal jennaan jechuudha lakkoofsa keenya san takka hanga meeqaati jechuudha takka hanga 8 jechuudha takka 2 3 4 jechaatti ufee hanga 8 jechuudha hanga 8 qabaa jechuudha walii galee 9 fi 0 osoo hammanne jechuudha hoggaa wanniidhaan keessan ammoo mallattoodhaan hoggaa keessan maal gootanii keessan jechuudha mallattoodhaan hoggaa keessan akkana kaa'uu dandeessan jechuudha x is jettaniin greater than 0 but x maal greater than 0 dha x is less than maal jechuudha less than 9 jechuudha less than 9 dha jechuudha less than 9 dha jechuudha walii galee x irra guddaa 0 ti garuu immoo less than 9 dha jechuudha hoggaa hima sirriitiin keessa maal jettanii keessan jechuudha 0 less than x is less than 9 jettanii keessan jechuudha hoggaa keessan ammoo kanaan kaayamu kunoo akkatti kanaan kaayamu square bracket kanaan kaayamu maal jechuudha 0 dha hanga 9 yoon isin jemma lakkoofsi kun 0s 9 fi keessan ni hammata jechuudha kanaa maalii bakka buufna jechuudha tun equal to qabdu barattoota keenya ilaalaadha bakka tana equal to kan hin qabne 0 less than x akkasumas illee x less than 9 jennee bakka tana naa jabeessa gaafa equal to dhufneo kana jechuun maal jechuudha 0 included jechuudha lakkoofsi keenya san elementii keenya san meeqa hanga meeqa jechuudha 0 dha hanga 9 ta'e 0 jee takka jee yoo integerii ta'e jechuudha meeshaan setting keenya san yoo kamal ta'e jechuudha integerii katoo ta'e jechuudha 0 takka 2 jee hanga meeqa ta'e jechuudha hanga 9 ta'e jechuudha dot jee hanga 9 eenyu ni hammata jechuudha 9 fi 0s ni hammata jechuudha asirratti garuu 0 fi 9 ni hammatu jechuudha kameratti yoo inequal to qabaachuu baate kanaafuu kan akkam jettanii keessan jechuudha akka bifa kana kaa'uudhaaf bifa kana kaa'u maaf jettanii keessanii 0 jettanii less than or equal to x is less than or equal to 9 jettanii keessan jechuudha hima kanaan inequality jechuun kana fakkaata jechuudha inequality'n karaa gabaabaadhaan kana fakkaata deeply jechuudha gadi fageenyaan kan seennee kan laallu ta'a ammaaf ammoo hangana jabeessaa qabaddaadha ani isiniin barattoota keenya okay kitaabni keessanoo maal jedha waa'ee kana ilaalla kitaabni keessan waa'ee kana maal jedha okay kitaabni keessan asirratti akkuma inequality fi equality kana isinii fakkeenyotaan isin galchee ture okay start with linear inequality in one variable irraa eegala jechuudha in one variable irraa eegala okay 3.1 maal jedha revision on linear inequality linear jechuun it is where its degree is 1 gaafa ta'e degree isaa gaafa 1 ta'e we call it linear function jennee yaamna jechuudha linear equation jennee yaamna jechuudha when degree isaa gaafa maal ta'e jechuudha gaafa degree isaa akka ta'u ta'e jechuudha barattoota keenya gaafa degree isaa akka ta'u ta'e akka jennee yaamna okay
activity 3.1 jalatti maal isin kai maal asirraa hubachuu dandeenya irratti maal jedha tokkoffaa gaafii tokkoffaan maal jedha if you add yookaan subtract gaafa gootu yookaan waan tokko idaatu takka irraa irreessitu the same number from both sides of inequality jiru sanirraa gama lachuutu no gama bitaachinis gama mirgaachinis gaafa irraa irreessitu maaltu mudata jaa will inequality sign remains the same or have to be reversed. Inequality sign then akkuma jirtu teessimoo ni jijjiiramti. Kaawu bitarraa yoo jiraatti gara mirgaa yoo jiraatti gara bita gara galti. Akkam jechuudha kun kan laallu ta'a jechuudha. Kan laallu ta'a. For instance fakkeenya kana biroo dhalaa jee 2 is less than 5. Is it true? Yeah, true. Dhugaadha. 2 5 irra xiqqaadha. 2 maali? 5 irra xiqqaadha. Saniifuu proof godhuu danda'u qabna jechuudha. Hima keenya kana dhugaa godhuudhaaf proof godhuu danda'u qabna jechuudha. Ibsuu danda'u qabna jechuudha. Maal jechuudha himni keenya yoo lakkoofsa tokko idaane takka hirrifnetti inequality jiru san irratti jechuudha gama lachuutunu lakkoofsa gosa tokko jechuudha. Yoo gama tokkoon tokko hirrifne gama kaaniinis tokko hirrisu. Gama kaaniin lama hirrifnu gama kaaniin lama hirrisu. Akkas jechuusaati. Yoo idaanes lama yoo idaane gama kaaniinis lama ida'u takka yoo idaane gama lachuu irrattu ida'uu danda'u qabna jechuudha. Kana jabeessaa qabadda. Yookaan inequality'n keenya maal jechuudha balance din taatu jechuudha soba taatiin horka. Yoo gama tokko overratti idaane gama kaan irratti ni deein. Yoo gama tokko overraa hirrifne gama kaan irraa hin hirrisin it will be what wrong taate jechuudha. False horka taate jechuudha. Okay, fakkeenya kanarratti maal isin agarsiisuudhaaf yaala seetan kitaabni keessanii 2 less than 5 ija. Lama irra xiqqaa shanii ta'ee kun dhugaadha. Gaafa fakkeenyaa lakkoofsa wal fakkaatu jennee garte lakkoofsa wal fakkaatu gaafa jennu fakkeenyaaf amma takka gama lachuutiin irraa waa hirrifnu. Yoo feene immoo lamumaa gama lachuutiin irraa hirrifnu. Himni keenya san dhugaadha moo soba qayyoo. Lama hirrifnu. 2 minus 2 less than 5 minus 2. Na hubattanii jirtu barattoota. Okay. Wal hubannee yaada 2 minus 2 maal taati 0. Less than 5 minus 2 meeqa taati 3. Inequality'n tanya jijjiiramte inequality'n tanya jechuun saayinii tana baana. Saayiniin tun gamana wayii garagaltee garangallee mire wanni effectiin inni gamana galuu isaadha hin jiru jechuudha. Effectiin inni asirra fidu ida'uu takka hir'isuun effectii inni inequality saayinii tanya irra fidu hin jiru jechuudha. Lakkoofsa yookaan idaane yookaan ammoo hir'isuun ta'e jechuudha. Effectiin inni inequality saayinii tanya irra fidu hin qabu hin jiru jechuudha. Wal hubannee yaada kun hima dhugaatii jechuudha. Kanaafuu dhugaadha. Hin jijjiiru. Wanni jijjiireef maal jechuudha? Effectiin inni fidu hin jiru jechuudha. Maaliif hima keenya san akkuma jirutu ta'a. Okay, gaafiin isiin ba'an maal jetti? Waan ajaa'ibaati. Isiin baadhaa immoo isiin baadhaa dubbii qabdi. Maal haasofti dhiiroo? Halaallo. If you multiply or divide jabeessaa qabaddaa barattoota. Yoo ati baay'istuun takka ammoo hirtuuf ta'e by negative number hin jaa lakkoofsa negatiifa ta'e tokkoon will inequality sign change jaa why jaa inequality sign tanya ni jijjiiramti yoo jijjiiramte hoo maaliif jijjiiramti? Okay, akkasiin jijjiiramtu halaallu. Akkasiin jijjiiramtu halaallu. Kunoo hir'isuutiin isin agarsiisee tureemi. Kana faayidaatiin isin laaluu dandeessan. Amma jalqabaa eerraa isin galayyeen karaa biidaa darbee jechuudha. Kitaabni keessan ammoo kun akkatti isin kaa'e lakkoofsa barbaadan bakka sii tana galchaadha. Lakkoofsa barbaadan galchaa effectiin inni maalirratti fiduun qabu jechuudha. Saayinii equality saayinii keenya irra fiduu hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Eenyuuf eenyurratti ida'uu fi hir'isuu irratti. Pay attention on here. Sirriitti xiyyeeffannaa akka kennitanii barbaada. Garuu ammoo gaafa baay'isuu fi hir'isuu irra dhufne it will be affected. Okay? Our equality is reversed. Reversed taate jechuudha. Equality'n teenya equality signing keenya maal taate reversed taate jechuudha. Ni jijjiiramti. Kallattiisi ni jijjiiramti. Isin mataan siitu jijjiiramti. Kallattiin isii jijjiiramte isin mataan siitu ni jijjiiramti. Akkamitti isin jijjiiramti? Oh my goodness.
akka isin jijjiiramtu kan laallu ta'a jechuudha. Kallattii qofa jijjiiruu isin hundi jijjiiramtiin isin hin jee akkamitti nama akkana jijjiiramti. Fakkeenya kan jalqaba kanaa fudhannu 2 less than 5n. Fakkeenyaaf ammaan tana haa baay'isnu nuti -1 haa baay'isnu gamalachuutu -1 seera inequality fi equality keessatti gamalachuutu yoo baay'isne baay'isu yoo hir'isne hir'isu yoo hir'eeru yoo idaanii da'u pay attention on here gama tokko qofa dhiistanii will be wrong jechuudha. Because madaalli nu kanname jechuudha. Madaala hangaa tokko jira. Fakkeenyaaf ammaan tana ulfina wayii ittiin safaru jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana asitti madaala wayii tokko jira jennee inequality madaala wayii tokko jira. Akkana jira jennu fakkeenyaaf footoo kaasuudhaaf yeroo hedduun beekamu ani injiinaraa miti yaalaatiin jira garuu I'm not designer. Okay, kanaafuu akkasitti kana hawwattanii isin dhaama jechuudha. Amma madaala jaafaradha keenya. Asirratti wanta sibiila kiiloo tokko ulfaatu jira. Asirraas akkasumatti sibiila kiiloo tokko ulfaatu jira jechuudha. Kiloogiraama tokko kan ulfaatu jira. Asirratti akkasumatti kiloogiraama kan ulfaatu jira jechuudha. Kiloogiraama jarri kun baalaansiidha jechuudha. Yoo kiloogiraama asitti fakkeenyaaf kiloogiraama takka itti daballe when we add on the right 1 kilogram inequality wanni miizaanni keenya kun karam garagalee jechuudha. Madaalli keenya kun akkana gaggarangalu akkanatti kanaatu irra ulfaata waan ta'eef kanaatu irra ulfaata waan ta'eef hagama mirgaa jiru kanarra ulfaata mire yoo tokkicha kana qofa irra kiloogiraama tokko daballee man kun kiloogiraama 2 kun kiloogiraama takka mire kan ulfaatu kanaatu ol qabuu danda'a mire kan gaafa asirrattis kiloogiraama tokko daballee walqixuma ta'a jechuudha. Sanii jechuudha. Inequality'n teenya nu laabataa deemti yoo gamalachuu irratti dabaluu baanne. Yoo gamalachuu irraa hir'isuu baanne immoo inequality'n keenya maal jechuudha? Will be wrong taati jechuudha. Yookaan invalid kan inni kana taati jechuudha. Yoo baay'innes akkasuma. Yoo baay'innes yoo gaannu fakkeenyaaf amma kiloogiraama 5 yoo goone kiloogiraama 10 gama tokkoon will be unbalanced ta'a jechuudha. Balanced ta'uu jechuudha. Kana jechuudha unbalanced wanni giseennu gama tokko irratti ta'uu gama tokkoon hir'u gama tokkoon baay'isuu giseennu saniif dhiibbaa keessa fiddii gamalachuu irratti maal godhuu danda'u qabdan jechuudha. Ida'uu yoo hir'isan hir'isu yoo baay'isan baay'isu yoo hirtan hir'u pay attention on here. Xiyyeeffannaatti kan qabadda waan kana. Two is less than 5 jennee gamalachuutu -1 haa baay'isnu jennee -1 times 2 maali -2 dha. Waan ajaa'ibaati immoo -1 times inequality sign tanaa jechuudha yoo -1 hin baay'istan taate isii walqixa ta'a maal taati? Minus hin fudhattu waa'ee laal greater than or equal to taati. Amazing. Akkana taati kun jabeessa qabadda. Ammoo gaa dogongoraa yoo kana ittanii qabattan itti gulbii wrong jechuudha. Kana ittanii haa qabdan ta'e barattoota keenya yoo akkana ittanii yaaddan ta'e jechuudha. Akkana ittanii yoo minus less than taati jettan itti gulbii wrong jechuudha barattoota keenya. Isin barattoota Afrikaan fast learner waan taateef kana beekuun isin rakkisu kana jechuudha. Saayiniin ni jijjiiramte jechuudha. Saayiniin jalqaba irratti less than turte ammoo greater than or equal to taate gartanii karaa kallattii isiitillee jijjiirteetini akkasumatti illee wanta silaa duraan exclude godhaa turte san maal jechuudha include goote. What does it mean? Maal jechuudha? Akkuma jalqaba kaasaa ture inequality greater than or equal to TV greater than walqixa miti jennee lakkoofsi kaanni ammatti kaanni namatti jennee yoo giraafii kaafne block line solidii kanarra garaagarummaa qabdi gaafa lakkoofsa hammachuu fi hammachuu dhabuun taate akkana jedhee isin garsiisee ture sanii jechuudha. Kun ammasitti lakkoofsa kan ni hammata jechuudha. Kaasii kun garuu duraanuu hammatu ture mire inni leezaanidha. Garuu kun kallattii isaatis jijjiireetini akkasumatti illee isanillee inequality godhe jechuudha. Gartanii or equality kan jennu jechuudha. Greater than or equality kan jennu kana godhe jechuudha. Waliigallee gaafa -1 times greater than kana yoo baay'isnee meeqa ta'a? It will be maal taate jechuudha? Less than or equal to ta'a jechuudha. Less than or equal to ta'a. Kana jabeessaa qabadda. Kana jabeessitanii akka qabattaniin isiniif dhaama barattoota keenya.
Okay. Akkasumatti maasoo yoo isuma kana maayinasiin baay'ifne hoo yaa tokko gaa namni yaada adda addaa kaayatu jira. Kanuma yoo kanaan baay'ifne yookaan iyyuu nu kanneen akkam taane jettanii warroonni rakkatan hin dhabamtan. Kanaafis deebisaan kunuuti. -1 times less than or equal to jechuun greater than less than or equal to jechuun maal ta'a jechuudha. It will be greater than ta'a. Amazing. Agartanii? Deemee kamitti deebi'ee jechuudha isa kanatti deebi'a agartanii? Gaafa kanaan baay'istan kana isinii dhufe negatiivin gaafa baay'istan jechuudha. Isuma isinii dhufe kana negatiivin gaafa baay'istan maaliif deebi'ee jechuudha? Isa ka jalqabaa kanatti deebi'e. Agartanii? Asii dhufeeti asitti deebi'e jettanii akkas jechuudha. Gaafa kaanis warri kaanis akkasitti saniin baay'isanii argachuu dandeessan barattoota keenya. Kun easy peasy dha. Kana fakkaatee jechuudha. Gaafa baay'isnee jennee mire gaafa divided gaafa goonenis kanuma ta'a. Gaafa divided goonenis kanuma ta'a jechuudha. Yoo hirtaniifis kanuma ta'a. Kana hirtaniifi godhuu dandeessan jechuu yeroo dandeessanii bifuma sanii wal jijjiira jechuudha. Okay, let us move on. Review and some properties of inequality. Waa'ee kanaa akka revisionitti akka deebiitti haalallu jira. Propertiiwwan isaanii. What is the properties of inequality? Okay, barattoota haalallu. Let's start from if A greater than B yoo ta'e, N greater than B yoo ta'e, pay attention. N irra guddaa baa yoo ta'e, lakkoofsa tokko ka wal fakkaatu gama lachuu irratti yoo ka daballu ta'e, hoggaa hundi A maal jechuudha? Hagama A jiru kuni irra guddaa hagama B jiru ta'e jechuudha. Waliigallee. Madaala yookaan miizaanaa reefuun tana tolcheessan irratti kaasuudhaaf yaale san irratti kiiloo takka yoo qabaatan gama lachuu irratti jira. Wal qixa taa'ee madaalame yoo fakkeenyaaf gama tokko irratti kiiloo tokko idaate gama tokko kiiloo 2 gama tokko immoo kiiloo 1 ta'e ka kiiloo 2 kun irra guddaa. Isaan kiiloo 2 gama tokkoon kiiloo 1 kanarratti yoo kiiloo takka idaane gama tokkoon kiiloo 3 ta'a gama tokkoon kiiloo 2 ta'a. Ammallee kamtu maarra guddaadha jechuudha. Yoo ka kiiloo 2 san karaa bitaa ka jiru ta'e kanuma gara bitaa jiru san irra guddaadha jechuudha. Yoo gama bitaa jiru san irra guddaa ta'e, gama bitaa jiru san yoo kiiloo 2 ta'e, gama kaanii kiiloo 1 yoo ta'e, kiiloo tokko gama lachuu irratti yoo idaane, gama bitaa jiru kiiloo 3, gama mirgaa jiru kiiloo 2 ta'u, kanaafuu gama bitaa santu irra guddaadha jechuudha. Kiiloo jechaa oolte yeroo hedduu yoo jettanis, I'm sorry akka isin naawwattan jeeti. Okay. Gaafa hir'isnoo maaltu dhufa laata? Gaafa hir'isnoo sanuma ta'a. Amazing. Fakkeenyaaf amma kiiloo 2 jira gama tokkoon. Gama tokkoon ammoo kiiloo 1 jira. Kiiloo tokko yoo irraa hir'ifne gama tokkoon kiiloon duwwaa taati mire gama tokkoon ammoo kiiloo takka taate. Kiiloon takka fi kiiloon bakka hin jirre takka duwwaa sanirra maal taate jechuudha. Kanuma kiiloo tokko jiru kanarra irra mizaana yookaan irra ulfaatame. Kana jechuun kunis it will be the same. Jabeessaa qabata. When we multiply them, what happen will be if just irratti A is greater than B in kun greater than B yoo ta'e, kun irra guddaa baa yoo ta'e, and pay attention on it. Pay attention. Yaada itti kannaadha. Sirriitti akka hubatan isiniif hawwa. Emmiin ammoo greater than 0 dha. Emmiin greater than 0 jechuun isaan maal jechuudha? Emmiin keenya negatiivii miti jechuudha. Emmiin keenya negatiivii miti. Yoo isaan baay'isne, yoo ka baay'isnuun ta'e effektiin inni fidu hin jiru jechuudha. Eenyurrattis? A irrattis, B irrattis. Saayiniin teenya hin jijjiiramtu jechuudha. Saayiniin teenya hin jijjiiramtu jechuudha barattoota keenya. Saayiniin teenya kan hin jijjiiramtu jechuudha. Okay. Kana fakkaatti yoo baay'isnuun jechuudha. Kitaabni garuu asirratti waan hireef fakkaata. Asirratti baay'iseetiin
hereen lachuutu irra fudhate yoo baay'iseen sirriidha yoo baay'iseen kunoo kanuma jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana kiiloo lamaa jira gama tokkoon kiiloo tokko jiran jenne kiiloo lamaan yoo ta'e fakkeenyaaf lakkoofsa gama tokkoon lama gama tokkoon tokko jira tokko baay'isuu lama yoo goone lama yoo baay'isne maali gama tokkoon afur gama tokkoon lama ta'u kanuma gamana kanarra guddaadha mire kanuma gama bitaa kana agartanii gaafa hirtanii fa'u akkasuma jechuudha lama hiruu lamaa fi takka hiruu lamaa meeqa it will be takka greater than duwwaa tuqaa shanii ta'e jechuudha kunoo kanuma ta'a jechuudha gaafa hirtanis. Gaafa garuu rakkoon bakka itti dhuftu gaafa emmiin keenya san negatiifate amma lakkoofsatti adiifnu emmiin keenya san gaafa negatiifate it will be what change our inequality sign jechuudha akkuma ilaalaa turre inequality sign teenya maal lorkaa godha jechuudha jijjiira jechuudha. On here n greater than bidden ammoo emmiin nuti baay'isu yaanuun san less than 0 kana jechuun negatiivii jechuusaati. Gaafa baay'isnu ammoo achi garagalti mallattoon teenya sun achi garagalti. Kitaabni keessan garuu asirratti maal isin jeeqaa'e MA jeen MA less than MB dha jeeqaa'e. Gaafa divided goonoo A greater than M A divided by M akkasumatti less than maal taatee jechuudha less than as greater than turte jabeessaa qabadhaadha. Mallattoon teenya iddoo ofii hir'isuu irratti maal taatee jechuudha hin jijjiiramtu. Iddoo ofii hir'isuu irratti hin jijjiiramtu. Garuu multiplication fi division irratti yoo maal ta'a wanni nuti hir'uufsanii fi wanni nuti baay'ifnu yoo kan negatiif ta'e mallattoon teenya will be reversed ni jijjiiramti. Yoo wanti nuti baay'ifnu takka hir'uun sana immoo positive ta'e mallattoon teenya akkuma jirtu sanitti ta'e jechuudha. Inequality sign will be stay at it is jechuudha. Akkuma taate akkuma jirtutti itti fufte jechuudha. Yoo positive ta'e lakkoofsa keenya san akkuma asirra gartan jechuudha. Duraan greater than n greater than b ture m'n keenya immoo kan baay'isuu ni deemnu fi heeruu deemnu sanis waan greater than 0 ta'e oo positive ta'e gaafa baay'isnu m greater than mb dha. Akkasumatti illee a divided by m is greater than b divided by m dha jechuudha. Kana amma asitti himaan laaltanii miti gadi fageenyaan jechuudha gaafiilee kompleeksii taate bifuma kanaan isinii fidanii jechuudha kana isinii hubattan gaafiilee akkasiisan deebisuudhaaf it will be a piece of cake jechuudha for you. Haalumaan salphaa easy peasy jettanii karaa biraatiin salphuma isinii taa'e jechuudha. Easy peasy. Example 1 maal odeessitu example takka x minus 5 is greater than 2 dha jedha. Is it true? Yoom akkas ta'e jechuudha. Asaa laalalu furuudhaaf amma gaafii tana gama lachuutu nu maal gootan jechuudha gama lachuutu 5 plus godhan jechuudha. Gaafa x'n keenya maal ta'e qofa jechuudha. X'n keenya yoo ka torbaa ol ta'u ta'e jechuudha. Torbaa fi torbaa ol yoo ka ta'u ta'e himni keenya kun dhugaa ta'a jechuudha. Yoo x'n keenya kun ka 0 ta'e fakkeenyaaf amma himni keenya kun dhugaa ni ta'a hin ta'u jechuudha. Saniifuu fakkii amma gaafii tana isinii galchuu barbaadeeti garuu furuudhaaf maal gootan jechuudha. Solvii godhuudhaaf akkuma kitaaba keessa jirtu agarsiifamaa jiru x minus 5 greater than 2 dennemi kana jechuun maal jechuudha x jettaniin gama lachuu turtu minus 5 plus 5 greater than 2 akkasumatti illee plus 5 gootan jechuudha gama lachuu turuu ni danda'an jenne xin 5 minus 5 fi 5 maal taate jechuudha minus 5 plus 5 0 ta'u plus 0 greater than lamaa fi shan gaafa walitti hidhatan meeqa ta'a torba jechuudha. 0 iddoo x meeqa ta'a x is greater than 7 jechuudha. X is greater than 7 jechuudha. X must be greater than 0 ta'uu qaba. X walitti ta'a torba ta'uu hin qabu. X is must be greater than meeqa ta'uu danda'u qaba. Greater than torba ta'uu danda'u qaba. Kana deebisuudhaaf immoo warri
greater than or equal to fi greater than kan inni kun galeef jechuudha. Gaaffii tana hin gaafatu jechuudha yookaan isaaf ifa jechuudha. Warra ifa hin ta'iniif ni ibsaaf. Akkamitti eksiin keenya wal qixa sabin yoo ta'e himni keenya kun soba ta'a. I'll show you. Gaafa 7 fuutanii jechuudha. Mee 7 fuunee bakka eksi tana galchinu. Galchaa galchinu. Kana dhaamsinee galchinu mee. X minus 5 greater than 2 dhennemi. Greater than 2 dhennemi. Beektee shinoonir. X kana bakka X tana 7 keenyu 7 hir'isuu 5 greater than 7 greater than 2 jaa 7 hir'isuu 5 meeqa ta'a? 2 2 ta'u 2 irra guddaa 2 tiya. 2 akkamitti irra guddaa 2 ta'a? 2 irra guddaadha? Hin ta'u jechuudha. Sila akkam ta'ee dhugaa ta'a? 2 jechuun 2 irra guddaa yookiin wal qixa ta'etti tana gartee mallattoo tana silaa fayyadame himni keenya dhugaa ta'a ture jechuudha. Himni keenya dhugaa ta'a ture. Saniifuu gatiin xaa keenyaa jechuudha. It must be greater than x is greater than 7 ta'uu qaba malee x is wal qixanne ta'a 7 ta'uu hin qabu. Akka inni hin taane asirratti isin gadhiisa jedha. Yoo bifa kanaan isinii kaa'e mallattoon asirratti tun silaa akkana turte x minus 5 greater than or equal to 2 silaa taatee himni kun silaa akkana nu kannamaa ture jalqaba irratti kaasii kun greater than or equal to kanaan silaa nu kanname dhugaadha ture. Garuu ammoo x'n keenya greater than 7 ta'uu danda'u qaba malee greater than 7 yoo ta'e yoo wal qixa ta'a 7 ta'e jechuudha. Lamarra guddaa lamaati ni jaama akkana hin jaamu jechuudha. Loojikaalii yoo ilaaltan lamarra guddaa lamaati jechuu dandeessan. Lamarra guddaa yookiin wal qixa lamaati jechuu dandeessan garuu it is correct yoo kana jettan. Lamarra guddaa yookiin wal qixa lamaati yoo jettan maal jechuudha? Sirriidha. Garuu lamarra guddaa lamaati yoo jettan it will be what? Wrong jechuudha. Kanaafuu bakka tan akkasiin hubattanii isin dhaama. Akkas jechuudha. Sirri jabeessaa qabadhaaf isin warroonni kutaa kudhanii jechuudha. Kanaas akka jabeessanii qabatan garuu pay attention on here. Kanneen amma isin hime kana baay'ee sirriitti gadi fageenyaan jechuudha. Jabeessanii akka qabataniin isiniif dhaama barattoota keenya. Isin fayyada kuni. Okay, gaafiin isin example irra kennamtee gaafii A, B, C, D, E hunda hojjennaa. Hunda hojjechuu waan barbaachisu natti fakkaatu maaliif kun salphaadha waan ta'eef hojjettanii. Asumarraa isin agarsiisu gaafiin isin galeera yéen adda. Okay, gaafii kana ilaallu. 2x is greater than 4 yaa. Gatii xaa argachuudhaaf wal qixa ta'a godhaa dalagaa isin jira. Kitaabni keessan asirratti uumaa isin gatuma xaa isin himuu barbaadeen fakkaata. Gatiin xaadhaa garuu irra guddaa maalii ta'uu danda'u qaba jechuudha. Irra guddaa 2 ta'uu danda'u qaba jechuudha. Irra guddaa 2 ta'uu danda'u qaba jechuudha. Gatiin xaadhaa irra guddaa 2ti. Walii galee asirratti innis kun akkuma fudhate wal qixa asii kun xaan keenya wal qixa ta'a 7 osoo hin ta'in asirratti waan inni galee xaan keenya kun wal qixa ta'a 7 osoo hin ta'in lakkoofsa 2 fi 5 walitti daanee 7 jecha jiru qabeef keessaa qaba malee xaan keenya wal qixa ta'a 7 jechuu isaati miti. Kitaabni keessanuu waan isin hubachiisuuf ta'e osoo hin ta'in himuma sirrii dubbate asirratti 2 plus 7 2 plus 5 wal qixa ta'a 7 jee malee xaan keenya wal qixa ta'a 7 hin jenne jechuudha. Kanaafuu wal qixa ta'an tun nu akkuma xaan irra guddaa 7 jechuu isaati. Asittis buma sanii jechuudha. Afuriruu lamaatitu wal qixa ta'a 2 jee malee xaan keenya wal qixa ta'a 2 hin jenne. Xaan keenya irra guddaa 2 jee. Pay attention on here. Yaada xiyyeeffannoo guddaa akka ta'an jedhama. Okay, kan argachuuf maal goona? 1 over 3 times x yookaan x over 3 less than 1 dha jaa. Gatii xaa keenya argachuudhaaf gama lachuutu maaliin baay'isuudha jechuudha? 3 baay'isuudha jechuudha. Gama lachuutu 3 baay'isanii maal argattanii? Xaan yoo maal ta'e qofa jechuudha. Yoo xaan keenya irra xiqqaa 3 ta'e qofa himni keenya kun dhugaa ta'a jechuudha. Xiqqaa 3 yoo ta'e qofa. Xaan kun irra xiqqaa 3 yoo ta'e qofa himni keenya kun dhugaa ta'a. Yoo xaan keenya 3 ta'e maaltu ta'a jechuudha? Rakkoo maaltu dhufa?
takka irra xiqqaa takkaa taate jechuudha. Sadiif gisee jedhan takka taa'ame takka irra xiqqaa takkaa taate jechuudha. Dubbii hoongu jechuudha. Kun soba jiru jechuudha. Sirreemti. Kitaabni keessanis akkasumatti hojjete kunoo lakkoofsa kanaatu torbataa jee malee kan inni jalqaba isin himaa ture san jechuudha. Isin gadisaa ture san ibsuma sirrii dubbataa jira. Torba lamaa fi shan gaafa walitti dana torba ta'a jee malee gatiin xaa keenya torba ta'a jeen. Gatiin xaa keenya torbaa olee jechuudha. Irra guddaa torbaati. Xaan keenya irra guddaa torbaati. Pay attention on here. Asirrattis xaan keenya irra guddaa lamaati. Asirratti xaan keenya irra xiqqaa meeqaati jechuudha sadiiti. Yoon kaan himni keenya soba ta'a jechuudha orqa. Yoon kaan himni keenya soba ta'a. Soba ta'a jechuudha. Okay, maaltu ta'uu deema gaasitoo? Inequalitiin ta'e jijjiiramuuf deemti ilaala barattoota keenya. Maaliif yeroo deemna? Minus 3x divided by minus 3 akkasumatti illee gama kanaanis minus 3 dha jechuudha. Mallattoon ta'e jechuun karaa riivarsi taate karaa maaliiti? Kan duraan irra guddaa turte karaa irra xiqqaa deebite jechuudha. Irra xiqqaa deebite jechuudha. Gaafiin isiin diirra jirtu tun jechuudha. Minus 3x jedhatti. Minus 3xin greater than 6 dha. Gatii xaa keenya baafachuudhaaf jechuudha. Gama lachuutu minus 3dhaaf gama lachuutu minus 3dhaaf irraa minus 3 dhaan ni qotti jechuudha. Xin keenya maal jechuudha? Gama kunoo negatiivin gisee yeroo maal ta'e mallattoon ta'e garagalti jenne leezaan taati gaa. Kaduraan greater than turte maal taati? Karaa leezaan jedhamte. Leezaan maal jechuudha? Leezaan minus 2 dha jechuudha. Leezaan minus 2. Minus 2 taate hoo hin taatu yoo minus 2 goone hoo. It would be wrong jechuudha. Maaliif wrong taate? Haa itti galchinu. Bakka minus 3 sanatti minus 3 x less than 6 jennee minus 2 jennee gatiin xaa keenyaa itti galcha. Minus 3 times minus 2 less than 6. Himni keenya kun dhugaadha. Minus 3 times minus 2 meeqa taati? Positive 6 hin taatu? Positive 16 less than 6 dha. Less than 6 dha. It will be wrong. Jaarraa xiqqaa jaati. Ni jaama akkana? Ni jaama jechuudha. Saniifuu gatiin xaa keenyaa maalitti ta'uu danda'u qaba? Irra xiqqaa minus 1 ta'uu danda'u qaba jechuudha. Irra xiqqaa minus irra xiqqaa minus 2 ta'uu danda'u qaba jechuudha. Minus 2. Siin keenya maal jechuudha? Less than minus 2 dha jechuudha. Less than minus 2. Less than minus 2. Less than minus 2 inni xin keenya less than minus 2 den lakkoofsa irra xiqqaa lamaa maal faadha? Minus takka waan jettanii argaa isin. Hin jettan boo isin barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif akkamitti minus 2 fi minus 1 kamtu irra guddaadha? Minus 1 irra guddaadha miti? Akkamitti 1 fi 2 akkamitti minus 1 fi minus 2 akkamitti irra guddaa jechuun dandeenye kana kutaa gaditti ilaaltanii jedhanii bal'inaan jechuu kutaa sagal keessatti gadi fakkeenyaan ibseen ture kana jechuudha. Kun konseptii just a piece of cake salphaadha. Kun isiniif ifa. Maaliif lakkoofsi gama mirgatti gaafa deemaa deemu guddachaa deema gama bitatti gaafa deemu maal jechuudha? Xiqqaachaa deema. Seera negatiivii keessatti jechuudha. Walubanne warri ifan ta'iniif jechuudha kutaa sagal keessatti ilaaluu dandeettanii viidiyoo galaksanii kutaa saglaffaa waa'ee kanaa jechuudha. Waa'ee negatiivii kan bal'inaan jechuudha hojjennee jira. Achirraa wanti viidiyoo san description irra takka immoo asitti kan isin keenyu ta'a jechuudha. Viidiyoo san bifa indiitiin kan isin keenyu ta'a immoo description ilaalaa jechuudha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Minus 1 gaafatti galchinu hin ta'u inni bire minus 2 greater than minus 1 greater than 2 jenne re minus 2 jenne saniifuu maal jechuudha maalti galchina jechuudha minus 3 is less than minus 2. Is it correct? Dhugaadha. Akkas jechuudha. Lakkoofsi guddachaa gaafa deemu gama negatiivitiin xiqqaachaa deema jaa. Kun seerummaa negatiiviitii fi herreegaa keessatti kana ni beektanii. Minus 3 gaafatti galchitan inni kan kun dhugaa yoo ta'u baate maal jechuudha it will be wrong jechuudha gaafa hin ta'in. Okay. Bakka minus 3 tana bakka x tana maal galchitan jechuudha? Minus 3 galcha. Minus 3 times minus 3 meeqa taate jechuudha? Positive 9 hin taatu positive 9 irra guddaa jaati jechuudha. Himni keenya dhugaadha jechuudha. Himni keenya dhugaadha jechuudha. Himni keenya dhugaadha jechuudha. Inni isaa
irra jiru kana hojjedhaadha. Akkamitti akka kana dhufe jechuudha. Just proof godhanii agarsiisuu danda'u qabdan jechuudha. Maal jechuudha? Eksiin keenya Greater than 2 gisee jawwana. Greater than or equal to 2 gisee jawwana maal jechuudha? Eksiin keenya walqixa ta'a 2 ni ta'a. Yoo ta'e asin jechuusaati kan jiru komentii ala barreessaa. Gaafii isii exercise 3.1 irratti jechuudha. As keessaa gaafiin ulfaattu ni jira barattoota keenya gaafii tana gadi fageenyaan waan hojjennee dhufne jechuudha. As keessaa gaafiin ulfaattu takka illee nu hin jirtu. As keessaa namaatu ta'u ulfaattu hin jirtu. Mee eegumaa isin hojjedhu jechuudha. Eegumaa isin hojjedhu. Yoo koo ulfaatu ta'e jechuudha. Komentii irratti gaafiin tun nuti ulfaattee jirti. Itti hojjedhaa yaadii bisadha. Gaafii komentii irratti barreessaa jechuudha. I'll be answer it for you. Gaafii arra jirtu maal jetti? X minus 1 greater than 3 dha. Gatii xaa keenya furuudhaaf jechuudha. Xaan gama lachuutu maal jechuudha? Minus 1 plus 1 greater than 3 plus 1 jechuudha. Kana jechuun minus 1 fi 1 waliin dhaama. Xaan keenya maal ta'a jechuudha? Xaan keenya greater than 4. 4 yoo ta'e rakkoon ni dhii. Yani 4 ta'uu hin danda'u. It will be wrong ta'a jechuudha inni keenya. Yoo bakka tana 4 galchine sadii irra guddaa sadii ta'e jechuudha. Kanaafuu afur irra guddaa ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa kun shanfaa ta'uu qaba. Yoo shan as galchine bakka xaa kanatti maal ta'a jechuudha? Afur irra guddaa sadii ta'e it will be right jechuudha. Kan akkas godhaa deebisuu danda'u qabdanii. Okay, kunis minus waan baay'isee gaafa minus hin baay'isnu maal jechuudha? Achi gargalatti mallattoon teenya akkuma ilaalaa turre jechuudha. Kunis asirratti included fi excluded kun yookaan jalqaba irratti kaasaa turre jechuudha. Asirratti taasaa jira. Sanumarra deebi'a. Akkasitti included ta'ee fakkeenyaaf maal jechuudha? Square bracket keessa galchine 1 up to infinity hin jenne. Infinitiin tun yeroo mara maayis asitti waliin dhaamuu barbaadu. Infinitiin tun yeroo mara maal ta'uu dandeenya jechuudha? Open brass jennaan tana open brass jennaan mallatoo tana bracket open jennini tana immoo close bracket yookaan immoo square bracket jennaan jechuudha tokko tokko. Kanaafuu close bracket dha kun. Yeroo hunda infinitiin maaliin kaamte jechuudha? Mallattoo tanaan kaamte jechuudha. Infinitiin infinite yeroo tokko tokko barattoonni waan tanaan ni gaafatu. Maali 8 ciifte tun maali fayyaa ni gaafatanii. 8 ciifte sun ta'in infinity jettuni. Infinity to infinity gaafa jettan mallattoo maali bracket tameen cuftan jechuudha. Bracket banaa tana open bracket jettan cuftan malee yoo akkana gootanii ka cuftan ta'e close bracket yookaan immoo mallattoo square bracket tana yoo akkana ka cuftan ta'e wrong jechuudha. Maaliif wrong ta'e? Just wrong qabadha. Maaliif wrong ta'e? Namoota hedduun gaafii duuma wanni wrong ta'eef mallattoo tanaa fi mallattoo tana jechuun kun excluded kun included. Infinity jechuun waan hin beekne tokko akkamitti included taare? Hin ta'u jechuun waan hin beekne tokko infinity dha wanni inni san waan hin beekne san included dha jechuun hin dandeenya. Hin dandeenyu jechuudha. Sababa sanirraa. Nun galle yotanis viidiyoo itti aanuun jechuudha. Gadi fageenyaan kan infinitiin tunu jechuudha. Infinity tana jechuun waan isin taate jechuudha. Viidiyoo itti aanuun jechuudha. Kan isin garsiisu ta'a. Sanii fi exercise 3.2 dha jechuudha. Video itti aanuun kan hojjennu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa teenya. Thank you so much. Irra deddeebinee thank you so much. Yoo yaa.